Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun channel obboleessa keessanii Isaaq Ibrahim jechuudha. Arralee barnoota baay'ee barbaachisaa kan barbaachistu kan namni hedduun taajamuun isiniif qabadee dhiyaadha jechuudha. Barnoota har'aa keessatti akkaataa imeelii yookiin imeel adrees yookiin Google account yookiin Gmail account adreesii keessan itti gadi jabeeffattan isinitti argisiisa jechuudha. Kanaafuu namni bilbila qabu hundu Google account yookiin Gmail account yookiin email adreesii qabaachuu qabaata jechuudha. Erga qabaatee booda immoo yoo emailiin sun jalaa bade yookiin yoo Gmail account yookiin Google account password yoo dagate yookiin yoo jalaa bade jechuudha. Haala kamiin deeffachuu akka danda'u akkasumas deeffachuudhaaf calqaba waan guuttachuu qabu haala kamiin akka beeku wajjin ilaallaa isinitti argisiisaa jechuudha. Calqaba namni chaanala kiyyaaf haaraa taatan yoo jiraatan chaanala kiyya subscribe gochuun jajjabeessuu maatiin haftaa siniin jedha. Viidiyoo tanas laayikiidhaan eegalaa siniin jedha. Amma kallattumaan gara barnoota isin dabarsaa hordofaa. Kanaaf calqaba irratti maal gootanii seetingiidhuma keessanii seentanii seetingii keessan keessa erga seentanii akkana suduudhaan gad deemtanii jechuudha. Bakka Google jettu kana dhuftanii Google ta'e tana kilik gootanii bantanii jechaadha. Erga Google ta'e tana bantanii haala kanaan amma kunoo kiyya kun amma akkaawuntiin kun asirratti jira kunoo Isaaq Ibrahim kan jedhu kun emailii kiyya as bira bakka manage your Google account jedhu kana kilik godhee bana jechuudha. San booda haala kanaan naa fidaa waan baay'eedha sarara kanaan data and privacy security maal waan jedhu jira. Isin amma security kettu kan irratti yeroo tokko cuqaafattanii jechuudha. San booda as biratti waan hedduu kan isin secure godhattan isinii fida jechuudha. Kun amma security tips found in the security checkup dha. Kan amma green naaf godheera normally jechuudha. Nee amma wanni guddaan akkana gadi siqee isinitti argisiisu kan booranatti godhee kan of eeggannoo natti kenne jechuudha. Warningi kunoo recovery email jedha kunoo mallattoo of eeggannoodha warningi natti kenne. Kanaaf bakka kana kilik godhee yeroo tokko hin tuqaa naaf banaa jechuudha. Verify akka godhadhuuf na gaafata jechuudha. Akka email adreesii nan amma achirratti guute suni rakkina akka qabuudha kan natti argisiisu. Boodaaf rakkisaa waan ta'uuf baniitii sirreeffadhu waan jiru natti argisiisaa jechaadha. Amma kanaaf amma haala kanaan erga na fidee amma paaswordii na gaafata. Ana ta'uu fi nama biraa ta'uu adda baafachuudhaaf jechuudha. Kanaaf ani normaalii as biratti guutee jira. Paaswordii kiyya kunoo guuteeti jira jechuudha. Akkuma amma argartan kana san booda as biratti next jedhaani naaf bana jechuudha directly. Erga naaf banee booda email adreesii kan recovery ittiin godhe san jechaadha. Kan as biratti recovery ittiin godhuu hedduu sun amma as bira kunoo as bira jira. Next jedhaan jechaadha ammallee. San booda kunoo verify your recovery email. Enter the 6-digit code sent to Isaaq Ibrahim 37 kanoo as biratti seenee jira amma emailiin kuni as bira verify gochuudhaaf yookiin immoo bilbila kiyya adreesii kiyya ka duraa san isa kana recover gochuudha. Kun recover accountidha. Recover email adreesiidha. Isa kana jechuudha. Recover gochuudhaaf dijiitiin 6 akka ta'e koodiin kun seeneera jechuudha. Mee walumaan seenneeti ilaallaa jechuudha. Email adreesii keessa seene moo hin seenne waan jedhu wajjin ilaalla. Emailiin kunoo kana Gmail accountiin kiyya. Isa kana seeneeti email adreesiin kiyya seeneera moo hin seenne waan jedhu wajjin ilaallaa jechaadha. Kanaaf amma mee haa seenu. Okay. Kunoo isa kana jechuudha accountichi. Amma kunoo seenee jira jechaadha. Verification koodiin dijiitii 6 seenee jira jechuudha. Kunoo akkuma as biratti argitan Googlein jechuudha. Email verification code ka jedhu kunoo 559220 559320 jechuudha. Amma as bira dhufee guuta jechuudha 559320 559320 kazaan verify jedha jechuudha. Achi booda as bira dhufeeti iddoo verify tana tuqaa jecha. Iddoo kana tuqaa. Kunoo as biratti recovery email verified jedhaara. Recovery emailiin kiyyanni kuni verify ta'eeti jira jechuudha. Amma sirrate waliin deemneeti ilaalla jechuudha. Duratti booranatti kenneeti ture. Amma wajjin dhaqnee haa ilaallu mee normaalii waliin dhaqnee ilaalla bakka duraa sanatti deebinee jechaadha amma. Okay. Hayya kaa bakka duraa sanatti deebinee wajjin ilaallaa dura booranatti kennee
Amma suduudhaan yeroo gadi deeme jechuudha. Tuesday verification kun durumaayyuu irra kaayyadheeti jira normaalii as biratti qaama recovery emailiin kuni amma verify taheeti jira doesn't matter jechuudha rakkina hiituu hin qabu amma dhibbatti naaf sirraa hira jechuudha akkasumas recovery poonii kunoo lakkoofsa bilbilaa akka ittiin recover gootanis jechuudha as bira jira kiyya kunoo amma duwwaa 991 kun jechaadha lakkoofsa bilbilaa kiyya verify ittiin godhachuun hin danda'a jechuudha. Kanaaf haala kana sirreeffadhaa wanni kun waan baay'ee isin fayyaduu fi waan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kunoo isa kanallee barbaade edit godhee jechuudha. Recovery kana ittiin sirreeffachuu hin danda'a jechuudha. Kanarraaf isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Isa kana fakkaata barnoota imeelii waan hedduutu jira. Hunda isaanii bakka tokkotti jechuudha. Playlistii isiniif hojjechuun hin danda'a. Wanni isiniif hin galle yoo jiraate keessaan nagaafachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf gaa email addressiin kiyyallee jira waan baay'een description boxii keessa jira jechuudha kallattii saniin nagaafachuu dandeessu. Kanarraaf jenne kanuma horaa bulaa deebanaa baay'ee isin jaalladha galatoomaa.